Ladies and gentlemen, I am Abdurrahman Kesim from Kesim School of Language. Today, I came back with new vocabulary, very useful vocabulary here. Holidays vocabulary, especially in Ethiopia. Holidays vocabulary. Okay, Abdurrahman Kesim jedhama har'aantana kalaalluudhaaf deemnu guyyaa ayyaanotaa Itoophiyaa keessan karaa afaan Ingiliziitiin gara afaan Oromiffaatti ilaallaa jechuudha. Let's begin the first one. Holidays vocabulary. Holidays jechuun guyyaa ayyaanaa jechuun. Okay? Guyyaa ayyaanaa. The first one is here. Christmas. Okay? Christmas, especially known by the Orthodox Christians. Okay? Hordoftoota warra amantaa Orthodoxiitiin akkaan beekamaa jechuun Christmas ka jennuun kun yookaan afaan biraatiin gannaa ka jedhamee beekamu jechuudha. Ayyaana gannaa ka jennee beeknu. The other one is Epiphany. Okay, Epiphany also it is known by the Christian Orthodoxy. Epiphany ximqat ka jedhamu afaan biraatiin yookaan immoo ayyaana cuuphaa jechuudha. Ayyaana cuuphaa hordoftoota amantaa Orthodoxy biratti akkaan kabajama. Baay'ee beekamaa jechuudha. The other one is Easter. Easter jechuun ayyaana Faasikaa jechuudha. Faasikaa yookaan immoo Birhaana Tinsaa'ee ka jennuun kana jechuudha. Innillee hordoftoota amantaa Orthodoxy biratti akkaan kan beekamu Faasikaadha jechuudha, ayyaana Faasikaa. The other one is New Year, especially Ethiopian New Year, which means Enqutaaxash. Kunillee jijjiirraa baraa jedhamee beekama. Akkasumallee hordoftoota amantaa Orthodoxy biratti Enqutaaxash jedhamee kan beekamu akka amantaatis kan ilaallamu New Year yookaan immoo Enqutaaxash jijjiirraa baraa jechuutti kama. It is known by Oromo people, Oromo community, Irrecha. Irrecha jechuun Oromo biratti kan kabajamu, Oromo dhaan kan gaggeeffamu, innillee Thanksgiving Day jechuudha. Guyyaa ayyaanaa yookaan immoo guyyaa galateeffannaa itti kennan jechuutti hiikama. The other one is Eid al-Fitri. Kun immoo Musliimota biratti akkaan beekamaadha jechuudha. Eid al-Fitri jechuun yeroo soomaati soomanii kennaa yeroo dhumaadha kan Eid al-Fitri jedhamee beekamaa jechuudha. Yeroo ji'a Ramadaanaa yookaan ji'a soomaa sun Eid al-Fitri jedhama. Eid al-Adha ka jennuun immoo sacrifice, the day of sacrifice, guyyaa yookaan immoo ayyaana Eid al-Adha yookaan hajjii booda waa'ee sacrifice yookaan immoo qalmaa ayyaana qalmaaf sacrifice gochuudhaan kan beekamu Musliima biratti akkaan beekama akkaan kabajamaa jechuudha. The other one is Mawlid. Mawlid illee Musliimota tokko biratti ni beekamaa jechuudha. Musliima hundas ta'uu baatu Mawlida jechuun the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him. Nabiyyi Muhammad guyyaa dhaloota isaanii kabaju jechuudha. Musliimota tokko biratti ni kabajamaa jechuudha. Kanaafuu Mawlid jechuun birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him. The last one is Good Friday. Jum'aa gaarii yookaan jimaata gaarii jechuudha. Jimaata gaarii jechuun kiristaana biratti illee ni beekamaa jechuudha. Sacred Friday. Guyyaa fannifamuutti na fakkaata Good Friday jedhanii beeku warri faranjiillee guyyaa jimaata gaarii jechuudha. Warri musliimaallee Good Friday because it is Jum'aa day. Guyyaa Jum'aatti wanna ta'eef guyyaa ayyaanaatti ilaallamtu jechuudha. Ayyaanas ta'uu baatu Good Friday jedhamee ilaallama jechuudha. Okay, thank you so much. Until next time. Baba.